Naragge fadda Mubarak naragge fadda nangala borbor jirenya isa duraanit deebi'uun barbaadu ilmoo kana ni ilaala abbaa mana kootti nan deebi'a ishi mubeesitti meera garuu deemee nan jiraadha abbaa mana koo wajjinis ilmoo kana borga nama dhaqeetanii nan ilaala akkuma nama tokkotti himate dhaggeeffadhaa amma waan tokko seettinna obboleettiin keenyas si jaallanna si kabajna dubartiidha Allahu a'lam waan tirate hin beeku kan ubbutti galuun barbaaduan akka nama tokkotti jechuudha ammas taanaan dogoggora tokko argee sin jibbu anaaf si aadii mesenjaraa walirraa qabna walirraa isaa oollee wandanyaan keenya taajabdi dogoggoruma afaanii eeggadhu polis tokko obboleettiin keenya kun gaafa himachuu dhufu maal jedhe haati manaa kootii Saudi Arabiyaa waggaa lama teessee nan badaa jira mana hojiiti diqqoo nan barbaadinnaan jettee baatee Addis Ababaa jiraachuu fi namni natti himnaan ilmoo koo fudhee dhaqee jennaan ajandaa warraaf abbaa manaatti hin galu dubbichi maqaa ijoollee biyya arabaa nyaate dhageessanii maqaa ijoollee biyya arabaa nyaate maal jedhe tokko dhufee ol galee yaa Mubaarak warri koo beeruutiin jirti erga bilbila kaasuu dhiiftee torbee keessatti jedhe arganiiru ijoolleen torbee keessatti Finfinnee keessee jirti moo anaafis barbaada abboo isuma dhugumaa naan jedhe ahaa wanni kun ajandaa ta'ee ijoollee shamarranii yoo madaamiin rukuttes yoo madaamiin ajjeesses yoo madaamiin qulqullaa muutes maqaan baduuf deemaa jedhee tanii wanni kun qulqullaa'uu qaba jennee duuka deemne amma immoo dhufee as ga'e miti akka namni dhaggeeffadhaa dhugaa walitti himnu dubartiin obsituudhaan tagge kun jedhan nan dhaga'e innis ragaa ba'eera obsituudha obsitee gaafa jette dubartiin abdii murannaatti gatti dhugaadha garuu jaarsi waan barbaade nama nyaachisa hirmi jira miti kalaas yaa ummata inni isin natti mufachiisu miti bagan isin qabaadhe isin tuna waliin jira kaleessa qobaa kooti gaafa inni badii tokko natti balleesse isinitti maddee addaan ba'a jedhee ilaala galee yoo gurbaan kun fannifate fayyifate akkuma amma jilbeeffatee nama kuma kudha meeqa yoo fireendii qabaate yoo haadha manaa qabaate qofa jirtetti kalaas deemti kuttetti yoo fayyaan hin duunellee kuttee baddeetti guluftee akka gaangeetti maaliif jilbeeffatee si kadhate gati ta'e si galee ati immoo galtee laaltee mucaan kun si fayyisuu danda'a last chance jette faranjii dhageesse last chance waan jedhamu jira chaansii xumuraa hin deebi ilaalta yoo si fayyifate hoo ilma namaatiin duune jiraadha abdiin kutamu obboleessa mangistii ko naragee Agai, mube. Ishi, kita dia, kita sekarang dia amat tahu. Ada boda, mudah pun ngal gone. Jolle finne tabi gone. Hati kenya buat tebat deh, imbarban nujenna. Lucky, injedam, jadi Arab saya jangan abare itu. Ya nabi cat amama. Jalala warna ke tirak am duje. Jolle warna kama kama cisula. Hada film mall jadi sikta jadi. Amma jabat duti. Dimike alala mau barbat. Akka haati jaallattuu fi ijoollee kana akkasiin Saa'udii jirtu timi waa'ee Finfinnee irraan fadhu jenna gorsee nus gorsinee uffatisnee haati keessa hin jennee uffata muluu ana Qaasim Arsiitii fi obboleettii sabboontuu Wallaggaa taane maallaqa akkuma shasha walitti buufne uffata itti binnee ijoolleetti haadha keessatti si ergine ijoollee dhukkuba ana ofii kootii maallaqa duddubbaan kan rabbi naaru kaunti sarara bodde keessan kanan hin beekne ijoollee lama yaachisee haadha keessatti birii isin ergeen maaliif sammuu jalaati amma immoo soba isa ta'u fakkeessu isa ta'u himboo haa jira jilbeeffatee kadhate obboleettiin keenya laa jetteetti hin ajjeefne garuu xuuxuurii waan jedhamu jira namaa jedhamee faa du'ama yoo barbaade akkaawuntii isaa na bira jira waan ta'eef qabadhaa. Dhaggeeffadhu achi tungee waan dubbadhu qaba. Namni kumni 10,400 kuni ani mana qabnamti ammaan anjaartii qabaa immoo lama qabu alhamdulillah abdii kabaleetti immoo lama qabu ambila waan an argadhe hojjedhee fideen haadha manaa kootti kenneennaan haadha manaa koo hojjette wallahi billahi birrii fiduu caalaa ilmoo guddisuutu baay'ee ulfaata obboleessi kun bar sii galee isiin achitti rakkachuu dandeessi biyya ormaa keessatti ijoollee ala siin boolaa turraa dhiqaa uffata irraa miicaa nyaata nyaachisaa
Sigale halkan galee shiroo hojjedha dhaara birrii 5,000 mindaan isaa argatu ilaa dhaggeeffadhaa araaraman hadiisan dhimma isaanii kenni sigale ani immoo dhiiraa ilaa miidhama ijoollee isaatii hojjirra Gaatiraan xaqilaalaa dhaggeeffadha rakkoo qabu dhaggeeffadha yoo dhuguma namummaa qabaattan an abdiin wallaahi hin qabu amman qaburra amman isinii galchee dabarsanii isin agarsiisa jechuudha obboleessa koo waa'ee keessan lamaanii naasoo ammaan waa'ee ijoollee keetii ilmoo keetii naasoo barbaada sigale ijoolleen kee boristaan baratanii anis waa'ee si barbaada dhaggeeffadha kanaafuu ati dhaggeeffadha si gargaarraa ammarraa kaanii nama 10,500 jira si gargaarraa akkaawuntii kennutti mattaa mubeenaa ergitaa amma galchinaa kana booda yoo ittiin galte taaptaa koppiliin godhaa dhaggeeffadhaa warra jala jirtan waan dandeessan hin gargaartu moobaayil baankii galchinee amala dubartiin an beekaa fi gadaan jaljalmiiti tarii walumatti gargaarra ta'a mee al tokkotti waa gaafadha hayyuufi Ela kolkollee as jala deemte jechuudha dhaggeeffadhu kolkollee faan biyyaa jechuudha borwaan itti baatuun beenya as jala afaan sii bantu sagaxee jechuudha bilook harkasiise ika qullaa maalat no. Subscribe bola mana kana kan ku mana ararat kana bode mana ararat gatide subscribe bola me subscribe komenti to finna kata bali komenti subscribe ko dera please namoni ada kabdan subscribe bola mana kana ada bicara jira ayu Abet muwe. dubartiin haadha dubartiin obboleettiidha dubartiin waa hunda keenya waan as taayetii jogeetu wayiidha qaba yookaan qabu Astaeti yani qabu. Sagaleen ko jira? jaarsaaf ijoollee keetti deebitee jiraachuudhaaf carraa tokko nuyi ijoollee keetii nuu kennitaa laata gaaffiidha mirga keetii ammas taana singiddisiisu akkuma galee sabsansi jaalladhisi garuu jecha akkamaan fayyadame ilmi namaa hin argata hin dhabaa amma abbaa miiliyoona goona abbaa 500 gochuu dandeenya abbaa biiliyoona gochuu dandeenya miidhinatillaa abeenyi dhufaadha dhumaana ummata miira keessa galche jechi keessu kanaaf hin gargaarra jedhu ummanni sitti dubbanne kooti baasee malee ummanni gaddeera qabeera qalbiin ummata amma immoo mucaa boo'aa jiru kana si araarfata hir'annaa ta'e mee kilmaa tokko sitta xiixu mee ija sitta baasu ilaa akkana boo'ee fuuldura nama 10,000 tokkotti mee kilmaa tokko hojii ija keessa laalu hojiin jiraan abdii keetachuu amma bee caalii ollaa isaa sinii kireeffatamu dhageessa ijoollee kee dhaqee argiiti abdiin dhufee mana keessana aoolu barbaadan abulu wareegamaa kafalu warra isaa fudhatee dhufe ilmoo isaa fudhatee dhufe kamaan namaa kan geesse hin beeku ijoolleen jimma dhaqanii isin jajjabeessan isin habaranu bakka isin jirtan habaranu tokkitti kana nun salphisinaa tokkoon kana namni sheekan jira qeesii jira artistii jira asirra tokkoon kana hirmiidha ummatuma kanaa nama 11,000 Muge. ayyo Abet. wayye wayye Nan jira. Eshi na dhaggeeffa. Ayyuu yeroo tokko qofa na dhaggeeffatta. Ani obboleessa keeti. Anummaan kun na dhaggeeffadha. Mubaarik na dhaggeeffadhu. Nan gala. Bor. Galee waaniitti jiraadhu. Jireenya isa duraaniitti deebi'uu hin barbaadu. Ilmoo koo nan ilaala. Abbaa manaa kootti nan deebi'a. Ishi mubeesitti miira. Garuu deemee nan dalaga. Nan jiraadha abbaa manaa koo wajjin ishi. Ilmoo kasa borga nama dhaqeetanii nan ilaala. Garuu jireenya durii isa dabarseetti taa'eetanii jiraachuudhaaf immoo waa tokko hin qabu akka duwwaan jira. Deemeetanii hin ilmoo durbaati isin biratti qaalii naaf galu kana. dhaggeeffadhu nuti qabadha eenyu gasirraa nuti qabanna nuti qabadhu booni atis wannan siin jedhu namni 11,000 takkaa dhufee waan akkanaa ajandaa akkanaatti galee hin beeku amma mabruuk siin jedha dhageesse akkanatti hin galtu galgala mul'atu jettu Waa tokko jireenya maaliif akka guutuun qaban fedhen jiraadha ammas. gurra qabaadhume si dhageenye akkanatti galuu kee barbaaduan abdii geetachuu abbabee waadaa galee akka ishee naasir namoota guguddaa fidee ofiisi simatee akka namaatti si geessee maanguddummaa nan dubbachiisa nan farramsiisa mucaa kana
firmaadha nan farramsiisa jedhee mucaan kunis adaba isaa qabatee gorfamuu barbaada abdii dhugaan sitti maal dutaa ture sidas ilmoo durbaati haadha qabna boleettii qabna gorfamee dhageessanii gorfamee ishin jedhe yoo jedhe akkasiin dhaxxeetti deebiti malee deebiteetti jennee gammannee mana cufnee gatuun barbaadu hundi keenya yuutti. Asirratti waadaa naa kaaseenu ummatuma kana biratti waadaa naa seenu deemuun qaban dalaguun qabamu bee ani waan dhossaa borisa iftaanis akkasii akkana jedhee hin dubbadhu waadaa naa kaaseenu. Waan jiru maasitti mee waan jiru mubeesitti mee. Ishi isammoo dhaggeeffadhu qaba. Wanni kassara waan ati irratti sana kaansel godhiiti maaliif beektaa? Waan jiru. Kaanseliin maa gargaarsa ummataaniin barbaadu fi hanqaba dalagadheen jiraata. Injiraatiin hin jenne injiraat koon qabu shantiin godhinis abbaan manaa keeti hojjedhee. Birriin baase. Yaa walad mubaarak gusammaa dhaggeeffadhu addam too dhaggeeffadhu boo maaboon hin kabajnoo biibi. Anuu kabaluu hin danda'a yoo abbaan manaa keeti an abbaa manaa ta'e 5,000 mootummaa irraa argadhu irratti. Bakkeedhaan muka siraa hojjedhee jiraachifadha ilmoo wajjin yoo jedhe mirga isaati nu shariyaan diignu abbaa manummaa irraa mulqinu. Kanaan seenu kanatti hin galu inni 5,000 ammas jireenya isa dengadda dabarsine keessa gangalachuu akka kanatti jiraadhu ani amma miidhameera bakka du'eeraan hin danda'u akka duraanii akkasitti jirti. Ani dubbadhu boo amma naan sinii jeera harkisa. Walii galteedhaan deemaa obboleetti deemsis. Nanaasaa hube na dhaggeeffadhaa. Ani maalin argaseetan taa'ee lalu waa laalu in taasifamtan jire illaan tamiti teessee jedhe taa'ee danda'a. Ingaluu morma kootu nachi ta'etti obboleettiin keenya. Nu ani dheengadda nimee bara dheengaddaa akkasanii ciqicii kanarra turtanii. Ani laaleeni jireenya mucaa kana laalee garaana nyaate. Namni ilmoo guddisu maal akka isa barbaachisan sirriitti beeka jireenya biyya keenya sirriitti hin beeka. Kanaafan mucaan kun sapoortii godhamuu qabaa jennee sana booda rakkoo biraa akka jiru hubanne amma yaada siirraa nan galatte maashaallah aleek baga galtee agaltuu ana galtu immoo ba'illee saayoon bafiqir haasoftee tasgabbooftee haasa'ama akkamitti haasa'ama galee jireenya duraanii jiraadhutti. Namni jireenya gadadoo jireenya rakkoo jiraachuu barbaadu hin jiru obboleetti rakkateeti malee. Kan ammoo kan isin keessaa booran deessan waliin teenyee haasofneeti. Obboleessa keenya kana sappoorti gochuu yoo barbaanne amma hin goonas gochuu nan barbaada waan ta'eefan. Amma hin gargaarra obboleessa keenya kana. Gargaarree ati waan siin jenne gootee erga nu dhageesse erga nan gala jettee jimma dhuftee jaarsummaan dubbatamee araarri bu'ee nagaa taatee waliin haasoftanii isas waan dandeenyu sappoorti goonee mana keessan qajeelchinee obboleessa keenya hojii barumsa addaan kute daa'ima sana barumsatti deebisnee fulbaana kanatti sii galaaramti mana keessatti waan isin barbaachisnee guunnee ilaameedhaan ajaja isaatiin deemuu yoo barbaachise jechuudha. Yoo osuma dhugumaa garaa fayyaanii araaramta ta'e. Maaliif nuti Oromoodha nuti Musliima yoo ta'uu baatte illee abbaan manaa waan haadha manaadhaan jedhu dhagahuun dirqama. Maaliif isa itti gaafatamummaa isa kan fudhatu waan ta'eef. Sana yoo amante itti galla isa yoo ta'uu baannaan akkan jalqabee harka keessaan fudhadha amma sana. Garuu obboleessa keenya kana garuu gargaarsisuun barbaada ofii kootiifis gargaaruun barbaada. Thank you. Isa gargaadi garuu hin deemuu hin dandeessu birrii isaa ati baaste kansilii godhi haafu kanarratti ani waliin galu. Natti haafu. Abdii koo abdii mubee waa tokkoon dubbadha dhiifama wajjiniin. Waa tokkoon dubbadha naadaraa naayyamaa Ilaamee wayin dubbata naadaraa naayyamaa dubbadha naadaraa naayyamaa obboleessa koo dubbata mubee na dubbadha dhiisi. Hin dubbata obboleessa koo hin dubbata jajalina jala. Oromoon akka jedhe kaanni isaanan. Obboleettiin keenya yaada uummataa fudhanna koomentii bani yaada uummataa fudhanna koomentii bani. Bareeraa fi yaada maalii kennu jedhu. Erga agasoon itti dhiyaate obboleettiin keenya nan dhaqa nan arga jette abdii yoo jira ilaa waa tokko itti malaan jala mure. Mucaan kuni aartee waan itti dhagahame wayii qabdi. Jedha fuudhaan argaatu. Dhaggeeffadha. Aartee waan itti dhagahame qabdi waan ta'eef
wallahi iriyaasi biyya nuti qabadha warri nuti qaban kadhadhee iriyaasi biratti baada nunaan jedhaa turte alhamdulillah amma immoo xiqqoo si laafte miti lakkii nuu laaftetta kan nuu jedhi morma keerra finyoo buufannee si harkifannee gallee si ajjeefna hin jennu jaarsi lafaatu jira jaarsi lafaa immoo waan mutu qaba rakkoon qabu akkuma siin jette ta'ee dubbiin ammuma fuudhee ammuma ulfeessee ammuma ilmoo argachuun hin jiru dhageessanii sheenaasir ustaazota keenya biyya keessa jiran maanguddoota ti amaanaa dabarsinee kennineerra kan achi nga'ummoo abdii geetaachuu abbabeeti asuma irratti dhaabnu waa'ee araara jira asanatti finnan jennu jaarsi immoo waan itti dabalu qaba yoo dirqama deemuun mikinaanni siin dhiyeessitu waa'ee deemuu dura waliigallaan ikkoo inni nuu deemi jedhaanii waliigalamnaan inni nuu deemi giiftii koo jedhaanii isinii galee jireenya jiraa jijjiiramuu qaba dhugaadha haati manaa deemuunis dhugaadha akkisiin amma jiraattu immoo sirrii miti kanaaf jaarsi immoo xiqqoo walitti butee yoo haala mijeesseefi mana qabalee irraa fuudhanii kennaniifi waan isin barbaadde kennaniifi dhiisuu dandeessi yoo immoo hin taane yoo kiisa deema ana fidaani as Dubaayin anatu fidaqa እንደውም Dubaayin qixxee birrii qixxee inni baasee dhufu ana danda'a qixxee uummata gargaara dhufee akka namaatti dabqee hojjetee 30,000 isaa argatu 40 10 isaa argatu innis immoo taraa isaa waggaa lama wareegama kafalu isiin abarsiiftu kun qallaaliidhaaf jalqitedha karaan si fide isa deema lakkin inni hin deemu ana malee jetti yoo ta'e kun waa biraati jaarsi ha dubbatu waggaa lama wareegama kafalteetti waggaa lama wareegama kafala dhumeera waa'ee deemsaa dhiisaati amma obboleettii koo kan ummata kana dhageesse kabaja keenyaaf ummanni kun natti mufachuurra waan ta'e ta'uun qabal maan kootii jettee rakkoo qabu naafa dubbatamu nan gala erga jette rabbiin gala kee haa tolchu kaatimaa keessa haa tolchu namni biyya duniyaarraa hin galle hin jiru duniyaarraa hundi keenya iyyuu hin galla gaafa galli keessa rabbi kaatimaa kee tolcheesee haa galchu dhumateera yaada biraan kaasinaa waa'ee araara jira abdii geetaachoo mucaadhaan nasi qunnamsiisaa hin deemne ani immoo yoo yaadaan maratolii galate yoo yaadaan maratolii galtan ani immoo jimmata nama saafatti kana fudhaaf. Obboleettiin keenya akkasiin borga nama deemtuuf tikkeetti ispoonsarri ana abdii geetaachoo tikkeetti kutii fi paaspoortii siisii bareerga finfinnee dhuma jirti dhumeera kaa wanti citii wayin jiru kana booddee hin deemne rabbiin sodaan adaraa ilmoo keetii adaraa haadha kee qabdee jirtu inni minnaan jennaanan dhossee garuu akkasiin hin deemne immoo diqqoo atuu waa qabde akkanaan hin jenne ummatoota abaaramtoota abdii geetaachoo abbabeetti meera abu rashiidaatti meera namoota hedduutti meeraan ilaa finfinnee jirti quba qabaadhaa anqo jedhee citii bira kaadheera jechuudha diqqoo finfinnee jirtamoo achi dhoffatte moo kanaan hin jenne jimniin sina dhosu kanaafuu finfinnee jirti borga nama tikkeetti kutattee amma tikkeetti kutamee ergamaa fi subii kaatee deemtu waa ta'eef isiin adeemtu yoo barbaadde yoo kaateessu akkaawuntii isaa barreessina mucaa gargaaraa gurbicha waan jechuu jedhe jedhu wantati jechuu jedhe immoo waan dubbii balleessu akka hin taane finnee irraa qalannaa araarama jetteetti waa'ee deemsasii immoo jara abdiitu eenyu deemuun bareeda haadhatu ijoollee bira taa'uu qaba moo abbaadha eenyu yoo deeme bu'aa qaba ka jedhu jaarsa murteessa sheenaa sirran darbu amaanaa finnee irra jara keenya waa yaadan kennaa waa yaara jara irratti dhumeera kanas. Yaadaan makeerratti yaadaan. Obboleessu yaada kenna dhuti ati. Obboleessi mesenjaraan ammuma paaspoortii tak naa godhi tikeetti kee kuteen tak si godhaamu. Ishee dubbadhu obboleessu amma. Yaada isii irraa tuufuute wayya qoy isii wayya isa miti. Qoy obboleessu qoy. Nan jarjara qaayidaan koo. Ishee obboleetti. Qalbiin kee afayyu. Borii tun ta'ini iftaan yoo ta'es borii na migachuu dhiisuu danda'a. Naaf gala paaspoortii biiroo jira. Abdiin isin dawwala isirreessina mesenjaraan abdii galcheetan iyyuu dubbanna
rakkoon qabu boriif ta'uu iftaan ta'uu abdii buusuu danda'a paaspoortii kan jedhu siigdan gochuu danda'a ta'a sabaratti naaf gala dubbiin paaspoortiin sii biiroo jira waan ta'eef abdii akkas goona atoo yaada maalii qabdi yaada galateeffannaati immoo finyoo kee bira jedhutti. Yaadan dubbachuudha jedhe mubee koo al tokkoon na keessa buutee dubbattee kaate bakka. Indeemtu abshir. Indeemtu abshir hin argitaan. Garuu wanta ati taajjabamtu akkana lafarra gangalattee mucaawwan jaleenyaa gochuudha. Mucaa miskiina waa meeqa baddalte sittani basittis. Mucaa waa meeqa baddalte madeessite. Dubartiin waan barbaaddan fidaa 2012 dubartiin haati ilmoo lamaa miti. Ilmoo naafa manaa qabdu wallaahi akkasiin taatu kan yeroo tararqeef ija kooti. Ilmoo naafa abbaan manaa maal jedheen warri kan yeroo shaaneetu ta'a yaadattu waan taatu. Ilmoo naafa harkiif miilli hojjenne wayii hoggaa kudhanii mana keessaa qabdi. Maal kuni onqaayisii hime moo mana keessatti qalladdaa baasii gati jedhee. Isanitti nuuf maaliif fuudhamare? Mubee. Paaspoortii wanti ni fuudha. Ookee paaspoortii fuudhamuu dhiisuu danda'a. Inni rakkoon qabuuti. Anaaf siin dubbanna keessaan abdii danne. Mattaawqaadhaan deemuu dandeessaa? Mubee jimma dhufuudhaaf paaspoortiin dirqama miti. Dirqama miti maqaa sii guutuu erginaan paaspoortii asfallagee dhallan. Maqaan guutuu jira nan kutuun danda'a. Qaadhiisatti mesenjaraan dubbannaa fi maal jedhee namichi beektu mudannoon na mudanne hin jiru waan. Maal jedhee mucaa shalalaa mucaa ho'iseete moo kanatti hoggaa meeqaa isaan qabdee mana teessuufi gadi baasii gati jedhe ilmoo isaati laa gadi baasii gati hojii ishee galii jedheeni mucaa immoo barcumarraa kuffisi darbate isiin immoo jaalla kanatti fakkaata jedhe balleesseera jedhe wallaahi naqaltu malee ittiin araaramu jette. Isa fayyaa abbaa manaa kooti ana faqqaree maatii koo isaa jecha dhiisee hojiin jiraataa jirurra mucaa koo shalalaa kana naa caalaa ittee iyyitee ittee ijoolleen kan yeroo danuu hin beeku jechuudha. Kanaaf haati akkana obboleettii koo waa malee ilmaan kee tun arginu gaala bateessee finfinneetti deebi'uu hin kutanne nuuf gala. Obboleessa koo dubartiin maaliif isa jedhu siif rabbiif hojii keessi beeka. Boossee gangalatteetta. Walitti deebi'aa jirtu. Wallaahi mucaan kun kilmaa tokko yoo giiftii koo bareedduu koo araadaa ta'e gurbaa. Mucattiin kun sabni qabeettii dha si caalan beeku. Dubartiin akkanaa darbee argamti. Maal godhee si fayyisu jechuu malee yoo isin zorbal sin jette ishii jedhiiti qabbaneessi jalqaba kana gaafa hoggaa tokko dagatteetti akka duriitti sii deemiti. Yommuu dhugaa seete beekaansi kadhadhe gorfamee tan jetta ta'e anatti keetti irraa kutee bakka siin barbaaddu geessee zorbal siin jedha anaa wajjin lolli kee jalqaba. Sana booddee uummata Oromooti. Kana quba qabaadhu. Nama kuma dhibba tokkotu galee bee ammala. Nama kuma dhibba tokko dhageessa. Nama kuma dhibba tokkotu galee bee. Aleeksoo waan dabaltu dabalii dhumatee araan fitee argaa fuute. Laali nama kuma dhibba tokko kan si dhaggeeffate boo'icha kee jinniitti boo'i. Hundi keessanuu kam jirtu jalqaba irratti nuyi dandeettii yookaan ga'umsaa dhamanaaf abbaa manaa gidduu galanii dubbachuu qabaannee utuu hin taane waanuma dhaggeeffannirra yaadni gabaabaanan isinii kennu obboleettiin keenya gurbaanii nama kana hunda duratti ka'ee dhaabbatee jilbeenfatee kadhatee jennaan hin barbaadu jettee deebitee immoo nangalaa jettee yeroo gabaabaa kana gastii irratti utuu hin taane achiin xumurachuu danda'u.
ana kakooti wanta dubbatamuu qabu achiin dubbadhaati isa gurbaadhaaf yaaddan osootti fuftanii isa jedhu irratti. Shee yaaddu jijjiirtee galee jennaan maashaallah. Mubee. Akkaawuntii isaa sirriitti Mubee. wayyi. Mubee. Ani nan araarama jedheera. Abbaa manaa kootti nan araarama. Ilmoo kootti nan gala. Garuu deemuu dandeessaa jedhee isin biratti isin fuuldureetti waadaa naa taaseen. Ilaa waa tokko sitti immoo obboleettii koo gaarii fi qaali. Waa meeqa nan miidhina. Isin jecha ishi jedheera fudhadheera. Dhaggeeffadhu. Galatoomi rabbi ishii isa jedhu akkuma nuyi. No, gaafichi nuun galle Mubaarak gaafichi maal ture? Gaafichi Maal qosii? Maal qosii? Mubee. Mubaarak. Mubee. Wannan sitti mu sibira taa'e abdii kootti mee jennaan immoo itti darbita. Wannan sitti mu yoo abbaan manaa keeti lachi haati yeroo abdiinii fi sheekoliin guguddaa maqaa waameera ajjala jiru ta'a. Maanguddummaa dubbatamu. Annan deema haati ilmoon tolti eessee abarsiifattu yoo jedhe mirga qaba. Allaqee dafee waan biraa. Deemuun dirqama yoo taate jireenya keessan irratti riizinii keezii irratti geessitu maanguddoo irratti fudhatama yoo qabaate lakkii haati manaa kootiin deemtu Dubaayin deema yoo jedhe uummata irratti miira miti. Garaana nyaate bultiin kun ijoollee garaana nyaatte ilmoon qaba borduu kan jira birrii qixxee anatu danda'a 250. Kumateera. Bii isaanii kassara kana erga. Sammuutti kana qabadhuu siin jedhe. Mubee. Sammuutti kana qabadhu. Ishii. Waan dabala kaan. Waan dabaluun barbaada mubee kun. Maaliin dabala keete obboleettii kiyya. Wanta si dabaluu barbaadu nan gala isinii jedheette nuu jettee miti kanatti galtu first of all. Walitti nuu barbaachisaadha. Jireenya keetii ilmoo keetii jettee galta. Abbaa manaa keeti nuu miti kan wal si fuusise. Jireenya keetii jettee galta tokko. Inni lammaffaan immoo waa'ee deemsaaf deemuu dhiisuu isintu waliin haasa'ee waliin mari'atee walii galtaneennaan murteeffatanii deemtu malee amma dhugaa araaramaan jirtu jechuudha barate. Dhugaa walii galaan jirtu jechuudha. Yoo walii galte teessee haasoftee inni deemuu yookaan asiin deemuu yookaan immoo isin lamaan as taftanii wajjin hojii hojjechuu dandeessu. Tasgabbaa'ame isin naan jettanii naan araarame isin jedhin jireenya kee ilmoo kee deettee araaramaadha. Haqqii walitti himuu barbaachisaadha waan ta'eef. Thank you. Haqqii walitti himuu barbaachisaadhaan jireenyi koo gatii waan naan taaneef duraan isinitti himeera. Ilmoo kee ilaaliiti. Manguddoon kun si kadhate miidiyaarra baateen si kadhatamte. Numaa jedhiiti gali nan jettaniif malee waan inni hojjate natti tole jennaan yookaan wanta ta'e boynaa jedhee jennaan miti ammas taanaan. Dubbiin dubartii akkasiin deemaa jirtan kanaa miti. Wanna siiniin jedhee. Halaafinnetii sii fudhannaa miidhaan sirra. Dhaggeeffadhu obboleettii koo dhaggeeffadhu. Waan asiin jedhe kun yoo si ta'e si ta'e. Yoo naan ta'u jette neetworkiinis qabee naan ta'u yoo jette karaa si baasutu beeka. Kanatti galtu nuyiifis haa ta'u ishii galatoomi nuyi jettee nu dhageessanii dubartiitii waan ta'e wayii barbaadde isinii galeera. Wal arrabsaniisu isinis waan ta'e wal hammattee ka footoo gadhiifatteetti innis immoo yiboonni isaa jedhee viidiyoo hojjeteera waan danuu gidduu jalaa deemee jira. Boo'aanatti ergite viidiyoo wayii. Viidiyoo maal godhe? Hiriyoota si hundatti erge keessaa waraabee. Yiboonni si shaal jedhee waan guddaa wayii ammatee hanqafatee jechuudha akka cuuqi fidatee dhufe. Isinis immoo tokko dhattee ammattee fidde. Xiiqii wayiis gidduu galeera. Sheexanni immoo inni barbaadu hojii isaa maa inni nama addaan fageessudha. Yoo makaanii nuyi jettee siin galle yoo barbaadde jinniidha jedhee hin galee jettu. Inni barbaadamu maa inni galuusiiti. Innaa siin galtee kaate maal goona abdii hojii guddaa kan hojjetu si. Sheenaasiriin nama tokko qabaa mattee. Wanta dhugaa Mubaarak dhiifama naa godhi malee wanti kun numa hin fakkaatu akkuma Alex jedhu. Takka ammoo caalaa hin dhaggeeffadhan. Amma fakkeenyaaf booddee qo'ame Mubaarak qofaa makee haasaa hartaa qo'ame. Isaa dubbii balleessaa haasaan gasii irraa dubbii balleessaa. Maal jechuudha like
Kanaaf erga jaarsa erga jedhani abdiin fa'aa dhaqanii hafitan. Abdiin fa'aa dhaqanii hafitan. Digalee. Akkanaa ciisaa bakka waan kana keessa harka fudhadha. Garuu nagartu riizaaltii isaa tuttanii. Isaa koo abbaan dadhabdanii ofii keessanii harka keessaa fudhadhaa malee harka keessaa fudhadhaa namaan jedhina. Guyyaa sadii olii gatiitti kaffalaa jira mubeen dhiisin jedhina warri dhiisettan. Dhaggeeffadhaa isinitti. No dhiisuu osoo hin taane like waan dhugaa tokko waan sirrii tokko yoo erga Oyi Marcos, wanti dhugaa jedhamu tokko hin jiru. Arra facaaftee arra aamuu dandeessu Marcos. Arra facaafamee arra naamamu. Oyi Marcos mute godhi please. Ilaal namni yoo wal lolee gaafa wal lolu sana dhuguma lafa durii isaa sanatti nan deebi'amoo hin deebi'u hunduma shakkii qaba. Erga wal lolee booddee immoo abbaa manaas haa ta'u namni bakkee hiriyaas haa ta'u erga wal lolee booddee immoo jaalala dabala. Jaallatanis jibbitanis. Kanaafi nuuf jetteeti maal jenne mucaa kanaani araaramii mana keessi wayyaa gaa'ela keessi wayyaattiin jechaa turre okay nan araarama mana kootti nan araarama yoo isheen jettu immoo kana immoo na barbaachisaa jettee waan isheen barbaadde jaarsi taa'ee abdii wajjin haasa'u jedhameera gabaabsaa. Kana booddee maalirra wanti barbaachisu akka mubeen jedhe gargaarsi gurbaatti hafuuf kanuma wanti godhamu. Gargaarsa tifuun ajandaan kaasinaa warra gastii irraa dhiifamaa wajjin yaada dhaabaa dhiifama guddaa sin caala beekee miti garuu waa'ee bultii kana keessatti tamiroodha nuun qabaa waltufachuun isin taatu nuyi jettee sagaltu sheexana ija gurran qabne jettee sagaltu abbaa sitii jettee galtu ilmoodhaa jettee galtu dubartiin ikkoo hin barbaadu jedhaayyii eerumti sin barbaadu jedhaayyii waa gooti dirqama nan jaalladhan jettu dubartiin keessattuu yeroo inni kiitti galte xiiqiin sheexana gargaaran dubartii bay zorbal jedhatuma sin jaallattu faa diddi sini gal kanaafuu maal goona nan deebi'atte miti Shee Naasir namoota gurguddaa maqaa waammanni Shee Abdurrahmaan namoota gurguddaa jiru afootulillaa jechisiisu afootulillaa erga jechisiisaniin booda obboleessa keenya abdiin waa hunda dhaga'ee waraabbateera waa'ee deemsaa kana isintu walii galaarra sin kaa'ina waadaa achitti galama deemuun barbaadaa jetti miti obboleessa koo haati manaa keetii gargaaruun gaariidha gargaaruu jechuun maal jettu yaadaan wal lolu kagalanii dhugaadha silaa haadha manaaf abbaa manaa murteeffata deemuun barbaadan naasin jette jaarsa irratti yaa jaarsaa maa jettuu jettaati isa gaafatta abdii jaarsa bira teesse obboleessa koo haati manaa keetii deemuu barbaadde kirkirii uuma maal wayyaa jetta yoo nan deema jedhe hin gargaarraa Dubaay finnee aduu kana keessa sibiila harkisa boo amata lama isin biyya teessi biyyatti laantu fudhattanii yoo immoo lakki haa deemtu jedhe mirga saati mirgi kan eenyuti kan saati dhiirarraa bareeda hojii hojjechuun yoo nan hojjedheen dhufee hojjetu isin ilmoo barsiifattu zaasteetti dhumataadha lakkii ana deema inni hin deemu jechuun mirga hin qabdu siin kanaafuu qalala godha laalaa yeroo walitti ijoo nu waa xiqqoo dubbanne haraarsa jaarsaa dilbisii keessatti fixata dilbisii keessatti lama dhungatee tokko kabalee hammatee fixata baay'ee yaadan kenninaa dhiifamaa wajjin isa waa'ee dhiifama yaada kennuun hin barbaachisu amma jedha namni illee yoo duraa kara 12,000 ture amma namni illee nurraa gadi qannasaa jira yaajamaa jechuun wanni gochuu dandeessanii akka nama tokkotti jechuudha jara kana rakkootu wal lolchisiisee rakkoo addaan baase waan ta'eef jarri kun gargaaramtee ammuma sa'aatii kanarraa jechuudha namni waa harkaa qabdi sa'aatii ammaa kanarraa akkaawuntii bideeraa yaada tokko isa gaafadha obboleessoo inni gaafadha waa tokkitti si gaafadha inni geessa dhagaan jira Abrish inni geessa achitti boo'icha kee qusadhuu hin fixatiniiti jinniitti boo'isin jedhan fila natti moo'in deemtee jaarsa irratti boosse dhiifama gaafattee araarfatta qusadhuu haati manaa keetii yoo nan deema jette in ergita moo fakkeenyaan si gaafadhe ofiif deemta moo itti yaadda la mube maa inni beektaa silumaa anaa fi warra koo wanti gargar nu baasuudhaaf fide rakkina
hin dandeenyu jedheetan akka natti fakkeessiteennaan ishi dhaqii nama taanaa jedheen erge isheen naa dhuftee jennaani wallaahi kunoo an nyaadhee dhugeemti kanan jiraataaru har'a hayyuun keenya tokko birri 2,000 naa erge kunoola yoo qursiituun hin nyaatin jechuudha qursiituun hin nyaatin itun isaa nyaatin irbaatatu hin nyaatin buleen jechuudha birri dhaggeeffadhu kan mube birri 2,000 naa erganii jennaan seenaa gara nama nyaatu itti deema. Na dhaggeeffadhu ka na dhaggeeffadhu anis warra koos waliin fataa jennee jiraannaa yaa ummata koo yaa ayyuu beekamtoonni as keessa jirtanuu jaarsila bakka dubbatu kanaafuu jennaan ummato akkaawuntii isaa kunooti qabadhaa iskiriinshuu godhadhaa namni rabbiif jecha jala kana gargaaruu barbaadan namni ijoollee kana yaachuu barbaadan ilmoo lamman waa tokko ol galtee 7,000 kennaa 6,000 5,000 hin jiru eessanii kalaas maal goona lafa bu'anii yeroo jaarsi dubbatu keessa jaarsi akka ta'uun godha isiini rakkinaa wajjin hin jiraadhu ilmaa kootii dabarsa mirga qabdi innis waan ta'e mirga qaba jaarsa dubbatu umeera amma nana meetetti Allahu akbar jedha galatooma kaasuu bane akkaawuntii abuuraat fudhaa akkaawuntii fudhaa thank you abuuraat kunola billaalee birrimee qabdu mubee dubbadhu ree mubee dubbadhu dubbatto boleessu birriira jiran maal dubbatta warra kee abdii kee tachoo abbabee fuudhoo abdii kee tachoo abbabee masii dawwala na wajjin haasaan qabdu galatoome abuuraan masii nyaatumaan qabni si bakennu bultiin kee deegamin ijoollee kee rabbi facaasin haala aalii keetii rabbi facaasin warri gargaartan rabbi isin facaasin nyaatti miti akiraatti rabbi isin facaasin obboleessu wanti godhamuu qabu yaa jama amma isin gargaarsa malee waa'ee biraa ati obboleessa muyeetii godhinni haa callisu amma obboleessa hin boo'inati namoonni jechuudha laala namoonni gargaaruu barbaadan obboleessa kenna bichaa gargaarutti deema malee waan biraa dhiisatiin ilmi dhiiraa amma rakkoolleen isa boochisuu danda'a yaa jama micaa kana wanni boochisuu micayyoon tunillee wanni jibbaa gadi hammeessee jira rakkoodha rakkootti hin galuudha namni jaalatee biyya ormaa deemuuf hin dubbatu isillee rakkotu biyya ormaa isii oofuuf deema waan ta'eef yoo isaa waa gargaarree isa xiqqoo kafa ol goone teettee namni jechuun nyaatu jibbu hin jiru kanaaf micaa kana haa gargaarree xiqqoo kafa ol goonu achirraan isiinuu maal gootii deemti yoo ka barbaachisaa isallee oofuun ni danda'ama biyya Dubaay kanallee findee dalaguu danda'a haa ilmoon immoo haadhumaan tolti haati ilmoo guddisuu dandeessi waan ta'eef kanaaf jabaannee yoo gargaarree jenne micaa kana jechuun mubaarakillee asuma jiraanis asuma jirra micaa kana as fiduu qabna inni as fidee yoo dalageetiin jedhe haadha manaa ofii jiraachisuu danda'a akka barbaadetti jechuudha. Kanaaf harka isii taa'ee eeggatu irra micaan kuni as dhufee haadha manaa ofiitiif ilmoo ofillee jiraachisuu qaba. Kanaaf wanti dandeessan irraa hundi keessanuu jechuudha. Imimmaan boo'u kijibaa boo'u osoo hin taane garaadhaan walii boonnee micaa kana gargaarree waan qabnutti daballee kana amma rakkoo yoom isiin iftaan sanuu galtee manumatti waan qarqaara isii ta'uuf waan jechuudha waan tokko haa godhuufi guura kan achirraaf immoo akkas dhufu taasisuudha isa. Yoo barbaadanii ijoollee kenna bira kennallee lamaallee dhufnee hin dalagannee jiruu kennee fooyyeffannallee jedhanillee araarsanii akka itti haa murteessanii rakkoo hin qabu. Kanaaf haala saniin jabaadhaa jechuu barbaada. Wallahi billahi rabbi umrii gaadhee suuqo. Bilchaata nama kun muraan isa kana la. Nama gochaati malee nama jechaati. Muraad wanta amma warri gartii irra jirtan dhiifama argin waadaa galaa bu'aati mee dhufiitiidhaaf isa ta'u 50,000 kennaan wareegama akka jarraddaan hin baane lamman jala yoo dhufan lakkii hin dhufu lakkii isin dhuftu jettanii warri gargaaruu barbaadan ka mee eessa jirtu jirradhaati torba warreeffadhaa keessattuu warri biyya kana akkuma Abu Muraad waan ta'eef hojjetaa jirtan mee ol galaati yaadan kennina yaada cufneerra araaramaniiru jedhaa fudhaa. Gargaarsi torba mee warri kaampaanii qabdan warri mana uffataa qabdan nama 7,000 irratti beeksifadhaa kottaa ol galaati waan ta'e kennaati. Fataa godhi fataa siine jedhu
Ishi. Idoo koo maal jettu? Hai, Kuma tokko. ada Abu Bati, 100